Hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Waamicha Qubee akkam jirtu? Nagaa keessanii? An nagaa kootii. Gaarallee barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu barumsa waa'ee birsagaati. Egaa waa'ee birsagaa kana kutaa garaagaraatti qoodnee ilaalaa turre. Har'a walii wajjin kan ilaallu qaamolee birsagaa kan jedhu ilaalla. Qaamolee birsagaa. Qaamolee birsagaa. Egaa qaamoleen birsagaa maal akka ta'an walii wajjin ni ilaalla. Egaa namoonni waa'ee birsagaa kana sirriitti nu hubanne kutaalee barnoota keenya duuba deebitanii kutaa 13ffaa fi kutaa 33ffaa yoo ilaaltanii guutumatti waa'ee birsagaa ni hubattu jechuudha. Waa'ee birsagaa kutaa 13ffaa keessatti birsagni maal akka ta'e, birsaga jechuun maal jechuudha kan jedhu guutumaan guututti ilaallee jirra kutaa 13ffaa keessatti. Akkasuma immoo kutaa 33ffaa keessatti immoo shaakala birsagaa kan jedhu ilaallee jirra. Egaa namoonni waa'een birsagaa isin hin galle yoo jiraate kutaalee barnootaa kana lamaan sirriitti yoo ilaaltanii ni hubattu jedheetan yaada. Egaa har'a garuma barnoota keenya har'aattan darbaa namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan yoo jiraattanii chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan nutti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa birsagni kan jedhu kuni birsagni qaamolee yookiin caasaa gurguddaa lama qaba. Caasaa gurguddaa lama qaba. Caasaa akka sirriitti itti mul'atuu fi caasaa gurguddaa lama qaba. Caasaa gurguddaa lama qaba. Egaa birsaga inni jedhu kuni caasaa gurguddaa lama qaba. Isaanis caasaa birsagaa lamaan keessaa inni tokko ka'umsa jedhama. Ka'umsa. Inni biraa immoo giddu galeessa. Giddu galeessa jedhamee bakka gurguddaa kana lamatti qoodama jechuudha caasaan birsagaa. Caasaan birsagaa bakka gurguddaa lamaan kanatti qoodama jechuudha. Caasaa birsagaa yookiin qaama birsagaa kan jennu ka'umsaa fi giddu galeessa. Egaa giddu galeessa inni jedhu kunillee bakka lamatti qoodama jechuudha. Waa lama of jalaa qaba giddu galeessa inni jedhu kuni. Giddu galeessa inni jedhu kun waa lama of jalaa qaba. Isaanis utubaa fi cufaa. Utubaa fi cufaa of jalaa qaba. Cufaa fi utubaa of jalaa qaba. Egaa jalqaba bakka lamatti qoodama jennee jirra. Ka'umsaa fi giddu galeessa of keessaa qaba. Birsagni kamiyyuu yookiin immoo qaamaan birsaga kamiyyuu yookiin birsaga kan jedhame kamiyyuu ka'umsaa fi giddu galeessa of keessaa qaba. Giddu galeessa inni jedhu kunis immoo bakka gurguddoo lamatti qoodama yookiin wanta lama of keessaa qaba jechuudha. Isaanis utubaa fi cufaa kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Utubaa fi cufaa kan jedhu yookiin immoo gama biraatiin utubduu fi cuftuu jechuu hin dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti birsagni qaamolee sadii qaba jechuu hin dandeenya jechuudha. Qaamolee sadii qaba. Walumaa galatti birsagni caasaalee sadii qaba jechuudha. Caasaalee sadii qaba. Walumaa galatti birsagni caasaalee sadii qaba jechuudha. Caasaalee sadii qaba. Caasaalee kana sadeen kan jedhaman tokkoffaa irratti ka'umsa. Egaa qubee kaatiin bakka buufne fayyadamna yeroo baay'ee ka'umsa inni jedhu kuni. Lammaffaa irratti immoo utubaa qubee uudhaan bakka buufne fayyadamna yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif caasaa birsagaa yeroo barreessinu gara booda irratti uudhaan yoo bakka buusne gaariidha. Akka kanatti ta'a. Sadaffaa irratti immoo
Cuftuu sadaffaa irratti immoo kan qabnu cuftuu jechuudha. Cuftuu yookiin qubee caatiin bakka bu'a jechuudha. Egaa isaan kun sadeen qaamolee birsagni tokko qaamolee sadeen qabaachuu danda'a. Garuu wanti beekuu qabdanii dirqama qabaachuu qaba miti caasaa kana sadeen jechuudha. Dirqama qabaachuu qaba miti. Yeroo itti qabaachuu danda'u jira, yeroo itti qabaachuu hin dandeenye jira. Garuu as keessaa kan tasuma hafuu hin dandeenye jira. Isas walii wajjin ilaallaa. Mee tokko tokkoon ariifannee haa ilaallu. Mee jalqaba irratti ka'umsa haa ilaallu. Ka'umsa haa ilaallu. Egaa ka'umsa inni jedhu kun maal jechuu akka ta'u fakkeenya wajjin fudhannee ni ilaallaa. Egaa ka'umsa jechuun qubee dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamudha. Jalqaba birsagaa irratti argamudha. Egaa dogongora qubee yoo uumame dhiifaman jedha waan ariifadhee barreessuuf sa'aatii isaa qusachuudhaaf. Egaa birsaga keessaa ka'umsa inni jedhu kuni qubee dubbifamaadha. Dirqama dubbifamaa ta'uu qaba jechuudha. Dubbachiisuu ta'uu hin danda'u. Dubbifamaadha. Dubbifamaa ta'e immoo isatti argama jalqaba birsagaa irratti argama jechuudha. Dubbifamaadha. Jalqaba birsagaa irratti argama jechuudha. Yookiin gama biraatiin maal jechuudha? Dubbachiiftuu dursee kan argamu jechuudha. Birsaga keessatti dubbachiiftuu dursee kan argamu. Egaa fakkeenya fudhannee yoo ilaalle baay'ee gaarii natti fakkaata. Mee fakkeenya ilaallu. Mee fakkeenya jecha nama jedhu haa fudhadhu. Egaa jechi nama jedhu kuni birsaga meeqa qabu beektu waan baranneera waan ta'eef waa'ee birsagaa. Egaa jechi nama jedhu kuni birsaga lama qaba. Naa fi maa. Egaa amma birsagaa naa jedhu kana addatti baasne yoo fudhanne ka'umsi kamii kan jedhu asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma jalqabne ka'umsa jechuun dubbifamaadha. Akkasumas jalqaba birsagaa irratti argama jechuudha. Ka'umsa jechuun egaa isa kam ta'a jechuudha? Isa kana ta'a jechuudha. Naa ta'a jechuudha. Egaa inni kuni ka'umsaa ta'a jechuudha. Ka'umsa birsaga kanaa ta'a jechuudha. Egaa kan biraa maal kan jedhu itti fufnee immoo ilaalla. Amma hanga tokko ka'umsa kan jedhu maal akka ta'e hubattaniitu jedhee tayyaadha. Fakkeenya biraallee dabaluu yoo barbaachise fakkeenyaaf jecha farda jedhu yoo fudhanne jechi farda jedhu kun birsaga meeqa qaba jechuudha? Birsaga lama qaba. Faarii fi daa. Egaa birsaga kana keessatti ka'umsa kan ta'u kam ta'a jechuudha? Faa ta'a jechuudha. Birsaga kana keessatti immoo ka'umsa kan ta'u kam ta'a jechuudha? Amma immoo daa ta'a jechuudha. Egaa birsaga maa jedhu lammaffaa kana keessatti asitti raafannee maal ta'a jechuudha? Ka'umsa maa ta'a jechuudha. Yeroo hundumaayyuu ka'umsa jechuun birsaga keessatti qubee dubbifamaa jalqaba birsagaa dhufuudha. Yookiin immoo dubbachiistuu dursee kan argamudha jechuudha. Dubbachiistuun kana dursee argama, asitti dursee argama. Egaa inni kuni ka'umsa jedhama. Ka'umsa jechuun qubee dubbifamaa jalqaba birsagaa irratti argamudha jechuudha. Egaa waa'ee ka'umsaa kana hubattaniitu jedhee yaada. Mee lammaffaa irratti immoo walii wajjin kan ilaallu utubaa ilaalla. Utubaa egaa yeroo baay'ee uudhaan bakka buufna jedheen jira. Egaa isa ka'umsa jedhu kana immoo kaadhaan bakka buufna. Egaa utubaa kan jedhu kun immoo maali waan jedhu wajjin yoo ilaalle utubaan birsaga keessatti dubbachiistudha. Utubaan birsaga keessatti dubbachiistudha. Utubaan maal jechuudha? Birsaga keessatti yeroo hundumaayyuu dubbachiistudha.
dubbachiistudha. Utubaan yeroo hundumaa dubbachiisu maal akkuma ka'umsi maal yeroo hundumaayyuu dubbifamaadha. Utubaan garuu yookiin utubaa kun utubduu yeroo hundumaayyuu birsaga keessatti dubbachiistudha. Eessa dhufti hoo jalqaba birsagaa dhufti moo gidduu birsagaa dhufti moo dhuma birsagaa dhufti kan jedhu egaa murteessuun akka sanatti akka ka'umsatti jalqaba birsagaa dhufte jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif utubduu yeroo baay'ee of dandeechi birsaga keessatti jiraatti qofaashii yeroo sana jalqabas ta'uu dandeechi gidduus ta'uu dandeechi dhumas jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu utubaa yeroo hundumaayyuu dubbachiistudha. Fi adda kan ishee godhu jechuudha. Amala adda kan qabdu jechuudha. Asirratti utubaan kuni birsaga keessaa hafuu hin dandeessu. Birsaga keessaa hafuu hin dandeessu. Birsaga keessaa tasuma hafuu hin dandeessu jechuudha. Birsaga keessaa hafuu hin dandeessu. Ka'umsi hafuu danda'a. Cufaan hafuu danda'a yookiin cuftuun hafuu danda'a. Utubaan garuu tasuma birsaga keessaa hafuu hin danda'u jechuudha. Tasuma birsaga keessaa hafuu hin danda'u. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle fakkeenyaaf mee jecha lama jedhu haa fudhannu. Jecha lama jedhu haa fudhannu. Egaa jecha lama jedhu kana keessatti birsaga meeqa qaba jechuudha? Laa fi maa qaba. Laafii maa qaba jechuudha. Egaa birsaga laa jedhu fi birsaga maa jedhu kana keessatti akka wal nu mormisiisne dura ka'umsa addaa baafannu. Qubeen jalqaba dhufe yeroo hundumaayyuu ka'umsa jennee jirra. Qubee dubbifamaa ta'ee jalqabee dhufe ka'umsa yeroo hundumaayyuu. Kanaafuu inni itti aanu maal ta'a jechuudha? Utubaa ta'a jechuudha. Utubaa. Inni kuni utubaa. Inni kun garuu ka'umsa. Inni kun ka'umsa ta'a jechuudha. Ka'umsa ta'a jechuudha. Garuu mee akkamitti immoo hafuu hin dandeenye kan jedhu yoo ilaalle hafuu kan jedhu hin dandeenye jaallee egaa seera uumama sagalee afaan oromoo keessatti dubbachiistuun sagalee mataasaa qaba jennee jirra. Kophaa ishees birsaga ta'uu dandeetti. Dubbifaman garuu kophaa isaa birsaga ta'uu hin danda'u. Maaliif kophaa isaa sagalee hin qabu waan ta'eef. Fakkeenyaaf mee ammayyuutti fufnee fakkeenya tokko haa fudhannu. Fakkeenya kana sirriitti adda nuu baasu jechuudha. Mee jecha ilma jedhu haa fudhannu. Ilma caalaa ija kan jedhame jecha haa fudhannu. Baay'ee kan nuu ibsu jechuudha. Jecha ija jedhu. Ilma kan jedhu booda laallaa. Jecha ija jedhu. Egaa jecha ija jedhu kana keessatti akkasitti mul'atti adda baasee barreessu ija. Egaa jecha ija jedhu kana keessatti birsaga meeqa qaba? Baay'een keessa hin deebistu jedhee tayyaada beektu tayyaada. Egaa birsaga jechi ija jedhu kun birsaga lama qaba jechuudha. Maaliif waa'ee birsagaa amma gadi bu'ee isin yaadachiisaan jiru laaluu dandeechu barnoota keenya kutaa sadaffaarraa. Fi jaha kan jedhu birsaga lamarraa ijaarame jechuudha. Birsaga lamarraa ijaarame. Kanaafuu birsagni jalqabaa I'dha. Birsagni lammaffaan Ja'dha. Egaa inni kun utubaa ta'a moo ka'umsa ta'a moo cufaataa kan jedhu adda baafachuun nama rakkisu jechuudha. Maaliif? Egaa booda waa'ee cuftuun laallaa ka'umsi yeroo hundumaayyuu dubbifamaadha jennee jirra. Akkasuma cuftuun illee yeroo hundumaayyuu dubbifamaadha. Utubaan garuu yeroo hundumaayyuu dubbachiiftudha. Kanaafuu isheen tun maal taate jechuudha? Utubaa taate jechuudha. Utubaa. As keessatti immoo jaan ka'umsaa aan immoo utubaa taate jechuudha. Utubaa taate. Egaa asirraa maal hubanna jechuudha? Tasuma utubduun hafuu hin dandeechu. Tasuma utubaan birsaga keessaa hafuu hin danda'u. Maaliif? Birsaga kana fakkeenyaa fi birsaga kana yoo ilaalle birsaga ija jedhu kana keessatti birsaga jalqaba ilaalle ka'umsa hin qabu, cuftuu hin qabu. Maal qabaata? Utubaa qofa qabaata jechuudha. Kanaaf egaa utubaan jedhu kun birsaga keessatti yeroo hundumaayyuu dubbachiiftudha. Akkasumas immoo birsaga keessaa hafuu hin dandeessu jechuudha. Utubaan kun birsaga keessaa hafuu hin danda'u. Egaa birsaga keessaa utubaa maal akka ta'e hanga tokko hubattaniitu jedhee tayyaada. Mee isa sadaffaa fi isa dhumaa immoo haa ilaallu. Cuftuu yookiin
yeroo hunda qubee caatiin bakka buufna jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo fayyadamnu cuftuu isa jedhu kana mee walii wajjin haa ilaallu. Cuftuu kan jedhu kana ilaallu. Egaa cuftuun kun immoo dubbifamaa dhuma birsagaa irratti argamudha. Dhuma birsagaa irratti argamudha. Dhuma birsagaa irratti argamudha. Egaa maalidha jechuudha inni kun immoo dubbifamaadha jechuudha kaka'umsaa. Dubbifamaadha. Eessatti argama immoo dhuma birsagaa irratti argama. Dhuma birsagaa irratti argama. Akkuma ka'umsaa san dubbifamaa yeroo hunda jiraachuun dirqama miti. Hafuu danda'a birsaga keessa. Garuu kan hafuu hin dandeenye maalidha jennee utubaadha jechuudha. Utubaadha. Kanaaf birsaga kan jennu kuni birsaga keessatti cufaa kan jennu kun yookiin cuftuu kan jennu kuni yeroo hunduma isaayyuu dubbifamaadha jechuudha. Dubbifamaadha. Akkasuma dhuma birsagaa irratti argama. Dhuma birsagaa irratti argama. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf jecha biyya jedhu haa fudhannu. Biyya. Egaa jecha biyya jedhu kanaa birsagatti qoodaa yoo jedhamtan akkamitti qooddu jechuudha. Biyya jennee akka kanatti iddoo sagaleen keenya adda citu fudhannee isa jalqabaa birsagaa tokko taasisnee isa lammaffaa birsaga lammaffaa taasisne jechuudha. Egaa jecha biyya jedhu kana keessatti inni kun birsaga jalqabaate jechuudha. Biyyi kan jedhu kun. Egaa isa kana keessatti amma cuftuun kami ka'umsa immoo kami utubaan kami kan jedhu adda baachuu dandeenya. Sadeenuu ni qaba jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha? Isheen tun ka'umsa kaadhaan bakka buusna qabamatti yeroo qusachuudhaa fi kaadhaan bakka buusna jedhee jira. Isheen tuni garuu maal taate jechuudha? Utubaa taate jechuudha dubbachiistuudha waan taateef. Garuu inni dhumarratti argamu kun immoo dubbifamaa ta'e dhumarratti yoo argame maal ta'a jechuudha? Cufaa yookiin cuftuu ta'a jechuudha. Cuftuu ta'a jechuudha. Akka kanatti adda qoonna jechuudha. Inni jalqabaa kun dubbifamaadha jalqaba birsagaa irratti argame ka'umsaa. Isheen gidduutti argamtu immoo dubbachiistuu waan taateef isheen yeroo hundumaayyuu utubduu taati jechuudha. Akkasuma immoo inni dhumarratti argamu kun immoo maal ta'a jechuudha? Cuftuu ta'a jechuudha. Garuu akkuma jalqaba jedhee cuftuun jiraachuu yeroo dirqamatti hafuu danda'a. Ka'umsis hafuu danda'a. Mee fakkeenyaaf cuftuun akkamitti hafamee ilaallu yoo maal ta'e hafuu danda'a yeroo akkamii hafuu danda'a. Birsaguma kana keessatti jechuma biyya jedhu keessatti birsaga lammaffaa ilaallu mee yaa isa jedhu kana birsagaa ilaallu. Birsaga kana keessatti inni jalqabaa kun maal ta'a? Jalqaba birsagaa irratti argamee dubbifamaa yoo ta'e maal ta'a jennee jirra? Ka'umsa ta'a. Yoo dubbachiisu ta'e immoo maal ta'a jennee jirra? Utubaa ta'a. Egaa birsagni kun immoo maal jechuudha? Cufaa yookiin cuftuu hin qabu jechuudha. Yoo hin qabaatiin zeeroodha jechuudha. Hin qabu. Akka kanatti agarsiisa mallattoo kanaan hin qabu jechuudha. Hin qabu. Kanaafiyyuu birsaga keessatti caasaa birsaga afaan Oromoo keessatti yookiin qaamolee birsaga afaan Oromoo keessatti yeroo hundumaayyuu hafuu kan hin dandeenye maal jechuudha? Utubaa jechuudha. Utubaadha. Hafuu hin danda'u utubaan. Garuu ka'umsi hafuu danda'a. Cuftuun hafuu danda'a. Garuu ka'umsi hafuu hin danda'u. Mee jecha tokko fudhadhee amma dura deebi'ee fakkeenyuma akkuma saara caalsanii galuu fi fudhadhee too haa ilaalu. Mee jecha akka sirriitti isinii galuuf jecha fakkeenya gaarii ta'u birbirsa jecha fudhadhu mee birbirsa. Jecha birbirsa jedhu kana keessatti mee birsaga isaatti addaa qoonnu jalqaba. Birsaga mee qaba? Birsaga sadii qaba jechuudha. Birsaga sadii qaba. Mee kamtu ka'umsa kamtu immoo utubaadha kamtu immoo cufaadha inni adda qoonnee ilaalu salphaatti akka nuuf galu jechuudha. Mee jecha birsanii jalqabaa akkanatti barreeffama. Egaa as keessatti inni kun maal ta'a? Egaa ka'umsa irratti kan argamu dubbifamaa yoo ta'e ka'umsa ta'a. Gidduu kana keessa kan dhufe amma dubbachiistuudha. Kanaafuu utubaa ta'a jechuudha. Dhumarratti kan dhufu immoo dubbifamaadhaaf yoo ta'ee fi akkasuma cufaa ta'a jechuudha dubbifamaan ta'eef.
akkasuma immoo itti aanee birsaga inni lammaffaan bir kan jedhu, sadaffaa irratti immoo saa kan jedhu. Egaa inni kuni maal ta'a jechuudha? Ka'umsa ta'a jechuudha. Ka'umsa ta'a. Isheen tun utubduu taati, isheen tun cuftuu taate jechuudha. Birsaga itti aanu keessatti isheen kun ka'umsa taati, isheen kun utubaa taati. Cufaa garuu hin qabu jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenya mee sagalee dheeraa qabuu fi sagalee jabaa qabu fudhadhee ilaalaa mee ammallee irra deebi'ee birsaga sagalee dheeraa qabuu fi sagalee jabaa qabu fudhadhee isinii haa ilaalu. Fakkeenyaaf mee jecha gaarummaa jedhu. Jecha gaarummaa jedhu fudhannee haa ilaallu. Egaa birsaga meeqa qabaa? Gaarummaa jennee akkanatti birsaga sadiitti qoodna jechuudha. Qooduu isaa asirra rakkisadhee yaadu. Egaa birsaga kan sadeen keessa immoo birsagni jalqabaa gaa sagalee dheeraa qabaa. Birsagni itti aanu immoo kana ta'a. Birsagni sadaffaan immoo maa ta'a jechuudha. Egaa as keessatti utubduun kami cufaan kami kan jedhu adda baasnee inni ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa asirratti wanti fakkeenya fudhadhee tokko adda saayisu yeroo dubbachiistuun lama ta'e yoo akkam ta'a kan jedhudha jechuudha. Egaa yeroo akkasii maal jenna? Utubduu lama qaba jechuudha. Utubduu lama qabaachuu ni danda'a birsagni tokko. Utubduu lama qabaachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu birsaga kana keessatti isheen tun maal taati? Ka'umsa. Isheen tunoo utubaa. Isheen tunoo utubaa taate jechuudha. Utubaa taati. Kana keessatti garuu ka'umsa, utubaa, cuftuu. As keessatti ka'umsa, utubaa taate jechuudha. Utubaa taate. Akka kanatti agarsiisuu dandeenya. Egaa utubaan lama ta'uu yeroo danda'u jira jechuudha. Maaliif sagaleen tokko yeroo gabaabbatu utubduu tokko qaba jennaa yookiin immoo birsaga salphaa jedhama afaan Oromoo keessatti. Akkasuma immoo yeroo dubbifamaa lama ta'u sagalee dheeraa ta'a. Inni sun immoo birsaga cimaa jedhama afaan Oromoo keessatti. Jechuudha. Mee itti fufnee immoo isin xilee dheeraa ta'ifama. Mee caasaa birsagaa akkatti agarsiisnu haa fudhannu mee haa ilaallu. Caasaa birsagaa walumaa galatti jechuudha. Sadeensaa caasaa birsagaa kanaa akkaataa itti agarsiisnu haa ilaallu. Egaa caasaan birsagaa kun yeroo baay'ee fakkii mukaatiin agarsiifama yeroo baay'ee jechuudha. Fakkii mukaa yookiin caasaa mukaa fakkii mukaa jechuudha. Akka fakkii mukaatti agarsiifna yeroo baay'ee. Maal jechuu akka ta'e agarsiisa. Fakkii mukaa yookiin immoo tirii biraan jennee akkasatti agarsiisa jechuudha. Akka damee mukaatti fakkeeffame agarsiifama jechuudha. Egaa fakkii mukaa kanaan agarsiifama yeroo baay'ee. Akkamitti kan jedhu immoo walii wajjin ilaalla fakkeenya fudhannee. Egaa mee walumaa galatti birsagni yeroo agarsiifamu akka kanatti agarsiifama. Birsaga jenneet birsagni kuni jalqaba bakka lamatti qoodama jechuudha. Akka damee mukaatti agarsiifna jalqaba irratti kan argamu ka'umsa itti aanee giddu galeessa jennee jirra. Egaa giddu galeessi kun immoo bakka lamatti qoodama jennee jirra. Innis utubaa fi cufaa jechuudha. Akka kanatti caasaa mukaatiin agarsiifama jechuudha. Kanatti caasaa mukaatiin agarsiifama. Egaa mee immoo fakkeenya fudhannee kanatti agarsiifnee haa ilaallu mee fakkeenya fudhannee akka kanatti agarsiisuudhaaf haa yaallu. Mee jecha gabaabaa isaa fudhadhu. Jecha farda jedhu haa fudhadhu. Jecha farda jedhu haa fudhadhu. Egaa farda kan jedhu kuni birsaga meeqa qaba jennee wal jalqaba farda fi daa kan jedhu qaba jechuudha. Mee jalqabatti birsaga tokkoffaa inni kun birsaga lammaffaadha. Mee birsaga tokkoffaa kana caasaa ana agarsiisnu jechuudha. Caasaa yookiin damee mukaa fakkii mukaatiin agarsiisnu. Innis egaa bakka lamatti jalqaba qoodne ilaallaa ka'umsa jechuudha. Ka'umsa kan ta'u kamidha jechuudha birsaga kana keessaa faadhaa jechuudha. Faa akka kanatti barreessina. Egaa itti aanee immoo birsaga keessatti caasaa inni itti aanu giddu galeessa. Egaa giddu galeessi kun immoo bakka lamatti qoodama. Isaanis dhiifama
utubduu fi cuftuudha. Egaa jecha farda jedhu kana keessatti asitti barreessu akkasuma mul'atu. Jecha farda jedhu kanatti birsaga jalqabaa far jedhu kana inni jalqabaa utubduudha. Inni jalqabaa ka'umsa faa ta'a jenneera. Utubduun isaa immoo aa ta'a jechuudha. Utubduun isaa aa ta'a. Cufaan isaa immoo raa ta'a jechuudha. Cufaan isaa immoo raa ta'a kanatti agarsiisa. Mee immoo birsaga lammaffaa faa kan jedhu farda kan jedhu keessatti sagalee daa jedhu agarsiisna. Sagalee daa jedhu. Egaa sagalee daa jedhu kana agarsiisuudhaaf birsagatti qoonne ilaalla. Egaa akka kana goonee damee mukaatiin jalqaba irratti ka'umsatu argama. Ittaanee giddu galeessatu argama jechuudha. Egaa ka'umsa kana birsaga keessatti ka'umsa kan ta'u maalidha? Daadhaa jechuudha. Kan ta'u daadha. Egaa ka'umsi immoo bakka lamatti qoodama. Giddu galeessi bakka lamatti qoodama jennee jirra. Utubaa fi cufaadha. Egaa birsaga daa jedhu kana keessatti utubaa kan ta'u aadha. Cufaa garuu hin qabu jechuudha. Hin qabu zeeroodha. Hin qabu kanaafuu hin qabu yoo ta'e mallattoo kanaan agarsiisna jechuudha. Mallattoo faayii kanaan agarsiisna jechuudha. Hin qabu jechuudha duwwaadha jechuudha. Hin qabu jechuudha duwwaadha. Fakkeenya tokko isiniif haa dabalu. Mee jecha fakkeenya dheeraa jedha. Fakkeenya dheeraa ta'ee fudhadhu akka sirriitti isiniif galuuf garaagarummaa. Egaa birsaga meeqatti qoodama jechuun kuni birsaga isaa qoonnu garaagarummaa. Birsaga meeqataa jechuudha? Birsaga tokko, birsaga lama, birsaga sadii, birsaga afurii, birsaga shan ta'eetoo birsaga kanatti qoodama jechuudha. Mee tokko tokkoon dafeetoo caasaa isaanii agarsiisu. Jalqaba irratti birsaga tokkoffaa maal ta'a jechuudha? Gaa isa jedhu ta'a jechuudha. Sagalee gaa jedhu. Isa kana immoo birsagaa yoonan qoodu ka'umsa giddu galeessi immoo bakka lamatti qoodama jennee utubaa fi cufaadha. Egaa birsaga jecha kana keessatti yookiin birsaga gaa jedhu kana keessatti ka'umsi gaadha. Utubaan aadha. Cufaa immoo hin qabu jenna jechuudha. Hin qabu mallattoo kanaan agarsiisna. Mee immoo birsaga lammaffaa agarsiisnu. Birsaga lammaffaa immoo kan ta'u sagalee raa jedhu kana jechuudha. Sagalee raa jedhu kana. Raa. Egaa isa kana immoo qoonnee ilaallu ka'umsaa giddu galeessaa. Egaa giddu galeessi bakka lamatti qoodama jennee jirra. Utubaa fi cufaadha. Egaa birsaga lammaffaa kana keessatti utubaa ka'umsa kan ta'u raadha. Egaa cuftuu kana lama qaba jechuudha. Isaanis aa fi aadha jechuudha. Garuu utubaa jechuun cufaa hin qabu jechuudha. Utubaa lama qaba. Aadha jechuudha. Sagalee dheeraa waan ta'eef. Ittaanee birsaga sadaffaa kana keessatti sagalee gaa jedhu arganna. Isuma tokkoffaa sanaan wal fakkaata jechuudha. Sagalee gaa jedhu arganna. Inni kun isuma jalqabaa sanaan wal fakkaata. Ka'umsa giddu galeessi bakka lamatti qoodama jennee utubaa fi cufaadha. Cufaadha jechuudha. Egaa as keessatti ka'umsa kan ta'u gaadha. Utubaa kan ta'u aadha. Cufaa immoo hin qabu jechuudha. Cufaa hin qabu. Egaa amma immoo birsaga sadaffaa keessatti sagalee rum jedhu fudhanna jechuudha. Sagalee rum jedhu birsaga sadaffaa sagalee rum jedhu fudhanna. As keessatti qoonnee ilaallu birsaga isaatti caasaa birsagaatti qoonnee ilaallu. Egaa birsagni bakka lamatti qoodama. Ka'umsaa fi giddu galeessa qoodama gurguddaa jechuudha. Achi booda giddu galeessi bakka lamatti qoodama. Utubaa fi cufaadha jechuudha. Egaa as keessatti
birsaga sadaffaa kana keessatti ka'umsa kan ta'u maal jechuudha raadha. Utubaa kan ta'u uudha. Egaa cufaa kan ta'u maadha jechuudha. Sadeenuu ni qabaata jechuudha. Sadeenuu ni qabaata jechuudha. Egaa birsaga afuraffaa kan ta'u immoo ruumixxaanee maadha jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Egaa birsaga afuraffaa irratti egaa lakkoofsa yoon dogongoruu baadhee dhiifama yoon dogongoreera birsaga lammaffaa hojjenneera sadaffaa hojjenneera asitti dhiifama irra deebi'eetan sadaffaa inni kun afuraffaa ta'uu qaba. Dhiifama afuraffaa ta'uu qaba. Birsaga afuraffaa amma kan ilaalaa jiru birsaga shanaffaa ta'a jechuudha. Birsagni shanaffaa sagalee maa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Egaa inni kun immoo birsagatti gaafa adda qoqqoodnu ka'umsa giddu galeessi kun bakka lamatti qoodama utubaa fi cufaadha. Egaa birsaga shanaffaa kana keessatti ka'umsa kan ta'u maa ta'a utubaa kan ta'u lama jechuudha. Cufaa immoo hin qabu jenna jechuudha. Hin qabu jennee akka kanatti agarsiisna jechuudha. Egaa hanga tokko hubatanii ilaalaa. Mee immoo hudhaa kan qabu yeroo baay'ee kan nama rakkisu hudhaadha. Namni baay'ee rakkoo dogoggortan argaa. Mee hudhaa kan qabu fakkeenya biraa ilaallu. Jecha hudhaa qabu. Fakkeenyaa fi hudhaa jecha qabu bal'aa jecha bal'aa jedhu keessatti egaa birsaga meeqa qaba kan jedhu birsaga lama qaba jechuudha. Baa fi bal'aan jedhuu fi kaa'achaan laan akka rukutaatti galtee waan ta'eef egaa isheen tun hudhaadha. Hudhaa yeroo hundumaayyuu akka kanatti barreeffamti. Namoonni jalaan barreessitan dhiisaa piliis akkasinitti barreeffamu jechuudha. Jechuun yeroo baay'ee akkamitti barreessitu yeroo baay'ee namoonni yeroo barreessan akka kanatti barreessitu. Hudhaan akka sanatti hin barraa'u. Hudhaan yeroo hunduma isaayyuu gubbaa ol irratti barreeffama jechuudha. Gubbaa ol irratti barreeffama. Akkamitti laasitti barreessine hudhaa akka kanatti keenya jechuudha gubbaa irratti. Egaa birsaga kana keessatti lama qabna jenne jirra. Jecha baal jedhuu fi hudhaa fi isa kana kanatti qabna jechuudha. Egaa inni kun jalqaballee agarsiisa isin rakkisu kana qofa isin agarsiisu ka'umsaa giddu galeessaa. Egaa giddu galeessi bakka lama utubduu fi cufaa ta'a. Egaa as keessatti ka'umsa kan ta'u hudhaadha jechuudha. Hudhaan maaliif ka'umsa ta'a? Akka dubbifamaatti tajaajilamu waan ta'eef dubbifamaadha jennee jirra. Birsaga keessatti immoo dubbifamaa ta'e jalqabee dhufee maal ta'a jechuudha? Ka'umsa ta'a jechuudha. Kanafan lamaan aan utubaa ta'u cufaa immoo hin qabu jechuudha. Egaa barnoota keenya har'aa keessatti hubattiin ture yaada waan muraasa isintiin dheeres dhiifama. Maaliif akkuma isiniif galuun jechan waan baay'ee dubbachaan ture, waan baay'een barreessaa ture. Egaa yoo barreeffamni koo isinii galu barreessuutidha ilaalaa. Isiniif gala jedhanii mul'ata dheetaa yaada. Maaliif barreeffama isinitti agarsiisu harkaan barreessaa kanatti yoo isinitti agarsiise gaariidha. Akkasumatti akka barreeffamus namoonni baay'ee harkaan barreessuun sin rakkisu, boca qubee sin rakkisu baraa deemtu dheetaa yaada. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoota biraatiin walitti deebinaa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Yoo namoota biraanii fayyadatan immoo sheer godhaa. Akkasuma waliin taanee yoo waliin hojjenne qofa afaan keenya guddisuu dandeenya, caccabuu qubee afaan Oromoo oolchuu dandeenya. Qabsoon keenya isa qofaadha. Kanaaf waliin taanee caccabuu qubee afaan Oromoo oolchinaa. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Hamma barnoota itti aanu walitti deebinutti nagaatiin nu tura. Yeroo gaarii qabaadhaa.